Viidiyoo kana yeroo ilaaltanii viidiyoo kana yeroo ilaaltan baay'een keessanii baay'ee ijana dhukkubaa jira. Kana immoo isinumatu na dhukkubse. Jikkoonni kun na dhukkubaa. Kana immoo nyutu dhukkubse seetan isintu na dhukkubse jechuudha. Gammadaa ka qotaat ilil jira. Waree sitti buuse, oduu sitti buuse. Manatsari fidadhee kaawwadhu laata ka'e. Ka'e manatsari fidee kaawwadhu. Barana oduudhaan yoo ittiin shallamamne yoo ittiin badhaafamne tuma jettanii kun ijana dhukkubsitanii qucci. Isin immoo isin afurri keessan basuma. Ani garuu kan na dhibdu baay'een keessan miti bar tokko jirti darbitee akka funaansaa jechuudha. Darbitee wallaaltuun jirti jechuudha. Maaliif wallaaltuu taatu isin garuu? Isin warri beektan immoo beekti bar warri qaroomtaniitu warri waan dhumtu isinii galu muudiin keessan nama taphacha'u jirtu garuu wallaalonni akkuma wallaalaa ta'anii hagayyoona biyya guddatte keessa ta'an sirriitti jiru. Isaaniin gana akka boqqolloo gaggaragashinee qaroomsi namoo akkamme. Ani fayyoon amma galgala ganama guyyaa yeroo waree awarra'u kuni tolan awarraa seetan immoo kan waree sitti buuse hojiin qabdu. Waree awarraati. Waree bichaa oduu bichaa hammana dhaqxee baa kanan goone hammana dhaqxee. Iccitii baay'inaan dubbachiisiina. Baay'inaan dubbachiisiina. Sin amma toladha kan madaamii jala yalla jedhamtan yalla taa'alee shilee kurii yala rahi toladha. Deebii fida. Warri kaansiritti fuuliidha deebiin keessan maayizoo. Warra wallaaltu amma jaarraa 21 booda baratti qaroomni gaara gahuu keessa bahee jechuudha. Nama hin oomishnaa jedhanii nama jechuudha. Daa'ima hin oomishnaa jedhanii waaqa faana wal dorgommii bara galame kana keessa waan inni araaramu malee kun nama sodaachisaa kana keessa isin immoo hojiin qabdu. Hojii miti kun. Galee. Wallaalummaa keessaa na tufee sin barsiisa moo akkamiin sin goya tokko jirti dayyuusni tokko. Warra kuma ergaan kun ilaallatu qofaadha. Amma warri beektani warri sinii galeera. Sin sirriitti sinii galee jechuudha. Hojii akka ta'e sinii galeetii jira. Egaa baay'ina odeessistan. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota nagaa keessanii fayyaa keessanii inni kun amma seensa waan ta'eef inni keessa hin jiru. An nagaa kiyya galata waaqaa ta'u kun ija tokko na dhukkubsitan malee jechuudha. Sababni isinidha. Isintu oduu baay'isee isintu waree natti baay'isee kanaaf ijji na dhukkubee na maal akka godhamu beeku. Ani garuu oduu odeessuun dhiisu. Manatsarii illee kaawwadheen ufasa itti aanu yoo jabaate manatsarii kaawwadheen miidhagina fakkeessa. Egaa waan nama gaddisiisudha dhugaa waaqaan viidiyicha kana fidee dhufe jechuudha. Anyways namni bakka jirutti aktiivii ta'uu qaba. Waan irratti hojjetu irratti immoo sirriitti dammaqee hojii hojjechuu qaba. By the way anama fakkeenyaaf utuu daldaltuu wayii ta'e daldala koo sanarratti baay'ee dammaqxuu ta'e daldaluun qaba. Yoon immoo jechuudha waanuma ta'e bakka mana rifeensaan qaba miidhaginaan qaba yoo ta'e iddoo sanattis baay'ee aktiivii ta'e hojjechuun qaba malee waan duutuu wayii ta'e hojjechuun qaba jechuudha. Malee kan duutuu lubbuun kee aboo kaate wayii akkatti deddeebi'uu qabu jechuudha. Dammaqinaan hojjechuun qaba erga hojii hojjedhe. Kanaafuu anamma nama miidiyaa waan ta'eef YouTuber adamuu waan ta'eef amma YouTube min xarqasee jettan kana YouTube durii jalqabe baay'ee wajjiniin guddadhe jechuudha. Beektumni wajjinan guddadhe. Sanuun yeroo itti namni viidiyoodhaan as bahu sodaatu Facebookiidhaan viidiyoodhaan hin ba'an. Dhugaa waaqa yeroo namni sodaatu even suuraa of maxxansuu illee yeroo ijoolleen sodaatan an viidiyoodhaan hin ba'a. Full of confidence. Nama akkasiin ture jechuudha. Amma garuu hunduu dhufee qaroomee guddatee amma bareedarra jiramaa jechuudha. Kanaafiyyuu
anaaf yuutuubiin haaraa miti isin warri reef dhuftanii lafaa dhufoonii warri komantii hojiin qabdu jettan kun deemaa qarooma akka baradha ani waggaa 8 kana durayyuu asuma akka nama odeessaan ture odeessituun ture nan odeessa waggaa 8 kana iyyuu jechuudha ergan biyyatti dhufee immoo alhamdulillah waggaa 4 cir godhee fixee ergi odeessu jalqabe bara jalqabaa akka Itoophiyaa dhufeenii bara jalqabaa waggaa tokko guutuu miidiyaa irra hin turre'an nan dhiise hamma kakuu dahee garuu torbeen lama booda immoo torbeen lama booda ittaan deebi'ee jechuudha akkasidhaan sinit jira anyways of fooyyessaa deema warri akkuma dhalattanitti jirtan biyya guddate keessa jirtan of fooyyessaame maaliif namni miidiyaa asiin banatee haasa'a jedhame maaliif hojjeta namni interview fa maaliif hojjeta miidiyaa gurguddaan jedhame silaammoo ijoolluma gara Oromoo kana malee warri kan qaroome fagaate umaa sin gaafatu laayikii si gochuu komantii si gochuu badaayyuu sin barreessan hojii akka ta'e sirriitti waan qaroomaniif jechuudha akka barbaadan itoo isaan hojjetanii hojiidha isaanii fayyada waan ta'eef hin guddisa waan ta'eef humaa negatiiviyyuu hin barreessaniif ijoollee makeenyatu ganaa guddina boodatta anyways sorry warri gaggaarii warri nagaanis jirtu waan ta'eef isiniin ilaallatu dubbiin abbaa qaba iddoos qabaddootti galuu qaba waan ta'eef isin jabaadha egaa viidiyoo jalqabarra sin agarsiise kana mucayyoo baay'ee tokko nama gaddisiisti yeroo amma akkanatti ilaaltan isin biyya galtee baqa bashaatee kunoo simannaan godhamee fi biyya warra shitti galtee akkana jettanii viidiyoo eerpoortii yeroo laalamu baay'ee namatti tola nama hundumaayyuu saspeensi godha yeroo galan akkana itoon ta'e itoo akkatti simatame itoo akkas ta'e itoo akkas naatee hankootuu har'a ta'e nama jechisiisa garuu akkasiin viidiyoo kana argaa jirtan miti mucayyoon kun biyya galtee viidiyoo irraa akkuma argitan biyya galtee turte akkanatti haala bareedaadhaan simatanii turanii wajjin viidiyoo baay'ee qabu wajjin bashannananii wajjin laaqana nyaatanii fataa jedhanii bakka guyyaadhuma sana iddoo misirroo wayii dhaqanii cidhatu jira ture viidiyoon isaanii jira guyyuma sana jechuudha baay'ee bashannananii turanii yeroodhaa booda garuu biyya arabaatti deebitee beeruut jechuudha beeruutitti deebitee garuu maal godharee jechuudha mucaan kun beeruutiin dhaqxee balaa konkolaataatiin lubbuun ishii darbee jechuudha balaa konkolaataatiin lubbuun ishii darbee isiniin jedha waan baay'ee nama gaddisiisudha dhugaa waaqa ijoolleen keenya baay'inaan amma harcaa jiru amma immoo ji'a kana keessammoo ani hin beeku disembarii kana keessammoo waan ta'e bara dhumaanatti fakkaata ji'a dhumaati ji'a 12ffaa mitiire baay'ee tokkotti ariifataara waaqayyo sinaa eegu malee baay'ee kunoo asiinis achiinis hin dhageessu karaa sanas du'a dhagahamaa waaqayyo garuu araara haa buusu ijoollee keenya jechuudha beerut keessatti garuu balaan konkolaataa baay'inaan akka mudatu hundi keessanuu beektu beerut kun maal akka ta'e hin beeku balaan tiraafikaa gar malee jiraata jechuudha yeroo baay'ee ijoolleen keenya balaa konkolaataatiin akka rukutamaa turan yeroo darbee illee duratti iyyuu akka balaan konkolaataa kun beerut keessatti baay'inaan jiru hin beekama mucattiin kunis akkanumatti lubbuu ishee darbee jechuudha otoo isheedhaan darbite jechuudha biyya isheettis galtee hin boqannee humaas hin jennee akkuma dadhabdeetti akkuma deddeebitetti dhumarratti gara abbaa ishee deemte jechuudha waaqayyo mirga abbaa isaatti lubbuu ishee haa eeggatu jenna isin immoo nagaadhaan sinaa galchu isiniin jedha waaqayyo balaa tasaarraa sinaa eeguu dhugaa waaqa akkuma nagaadhaan gammachuudhaan fedha keessaniin dhaqxanitti gammachuudhaan nagaadhaan maatii keessanitti sinaa deebisu barichi baay'ee ulfaataa garuu waaqayyoon kadhadhaa dhugaa waaqaa hin qoosinaa ila yeroo amantaa keessaniin yeroo ofii kennaati yeroo waaqa keessan kadhadhaa waaqayyotti yoo yeroo keessan kennitan guyyaa keessanii bara keessan dabarsitanii yoo kennitanii isa qofaatu irratti ulfaata isa qofaata irratti muhaa malee umti tokkollee itti darbuu hin danda'u kanaaf of hin dagatinaa isiniin jedha akkuma nyaata kana namni beela'ee nyaata nyaachuun dhiisu miti nyaata dirqama akkuma nyaattu waaqayyoon kadhachuuf galateeffachuun illee dirqama ammamillee yoo dadhabde ammamillee yoo yeroo dhabde yeroo muraas baay'ee miti daqiiqaan 10 20 15 iyyuu gaadha
waaqayyotti of kennuudhaaf jechuudha. Maaliif seetan barichatu baay'ee ulfaata, barichatu hamaa ta'e, barichatu bakka garmalee tokko gara dhumaas waan ta'eef baratti hafuuronni hamaan baay'ee garmalee hojjetanidha. Barri kun yeroo kana keessa immoo wanti lubbuu namaa baasu baay'eedha. Lubbuu namaatti wanti adeemu baay'eedha. Kana siniin jedha. Isaaf immoo waaqayyo gooftaan sinaa eeguu, sinaa tiksuu.